jirtani nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Ani nagaa kooti waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa fayyaa taatan isiniin jedha. Jirtu nagaa keessanii obboloota koo hunduma keessaniif nagaan waaqayyo biyya isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a mana obboleettii keenya Iyootitti argameen jira. Tole obboleettii koo Iyoot dursa dhiifamaa guddaa siin jedha. Baga gammaddee baga gatii dadhabbii keetii ijaan argitee koongireeshin jechuun dhufe dursa odoon koongireeshin hin jedhin obboloonni chaayinaalii Iyootiif aaraa taatanii dhuftan hundumti keessaniyyuu sabskiraayib ishii jettu sana tuqaayi. Itti aansuudhaan immoo laayik godhaa viidiyoo ishii daawwadhaaf isiniin jedha. Waan hunduma dursayyuu immoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Jirtu miti nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii. Tole obboleettii koo Iyoot baga ittiin si ga'ee baga milkoofte siin jedha. Koongireeshin siin jedheen jira. Baga gammaddee baga milkooftee baga gatii dadhabbii keetii firee dadhabbii keetii argatte siin jedha. Baga gammaddee siin jechuu barbaade jechaadha. Turuu kiyyaaf immoo dhiifama siin jedha. Egaa akka salphaatti miti gatii dadhabbii ofii argachuun bu'aa ba'ii baay'ee jira. Hirriiba dhabuu baay'eetu jira. Kana hunduma keessatti immoo waaqayyo si gargaaree gatii dadhabbii keetii argattee jirta. Guddaa hedduu tokko siif gammadeen jira. Obboloonni ishii bukkee dhaabattanii akkasuma viidiyoo ishiin gallakkistu yeroo ishiin liivii seentu wajjin hirmaachuudhaan jajjabeessuudhaan bukkee dhaabachuudhaan obboleettii kanaa gargaaraa kan turtan hundumti keessanuu guddaa galatoomaayii eebbifamaa isiniin jedha. Galanni keessan hedduu danuudha. Eebbifamaa isiniin jedha. Ati immoo obboleettii koo jabaadhu siin jedha. Jabduutiyyaa jabaadhu obboleettii teenya qaalii Iyooti. Baay'ee kanas jaalladhu. Hunduma keessaniyyuu Oromoo hunduma keessan hedduu kanas jaalladhu jechaadha. Obboleettii keenya jajjabeessuun bukkee dhaabachaa kan jirtan hundumti keessanuu guddaa galatoomaayii. Egaa Iyootii teenya baga gammaddee siin jedha. Ammallee baga gammaddee viidiyoo kana akkuma seentaa irraa laayikii godha, sheerii godha, jajjabeessaa. Obboloota koo wal jajjabeessuun keenya nutti ta'aa baratu. Wal jajjabeessuu irratti xiqqaadha nuyi. Garuu nuyi baay'ina immoo danuudha. Wal jajjabeessuu irratti suuta jenna jechaadha. Kanaaf wal jajjabeessinu obboloonni koo hundumti keessaniyyuu wal jajjabeessaa bukkee walii dhaabadhaa. Siniin jedha baga gammaddee ati immoo obboleettii koo amarreena siin jedha baga gammaddee jabaadhu kanumaan caala jabaadhu itti fufi. Egaa kana duwwaa osoo hin taane gana yuutuubii kee kana gubbaarratti waan hedduu akka ati hojjettee nuuf dabarsitu waa barumsa qabu dhaloota kanaaf anaaf wanti dabarsitu danuu jira waan ta'eef jabaadhuti irratti hojjedhu siin jedha. Jabaadhu siin jedha. Mana qofaan hin geenye obboloonni keenyas immoo jajjabeessaa viidiyoo ishiin gallakkistu sheerii godhaa bukkee dhaabadhaa. Akkasuma laayikii irra godhaa fi warroonni maatii hin taaneef maatii ta'aa fi wal jajjabeessaa siniin jedha. Oromoon nuyi miliyoona tokkodha. Lakkoofsatti daangaa kan hin qabnedha siniin jedha. Kanaafiyyuu jabaadhaa wal jajjabeessaa wal bukkee dhaabadhaa. Warroonni na beektan na beektu warroonni na hin beekne yuutuubiin kiyya Alamii Makonnin jedha. Anallee koottatiin jajjabeessaa. Anis mana keessan nan dhufa. Wal jajjabeessinaa siniin jedha. Kanumaafan mana Iyootitti argame baga gammaddee jechuun hin dhufe obboleettii koo Iyootini. Iyootii teenya bareedduu teenya baga nuuf gammaddee baga milkooftee ammallee milkaa'ii siin jedha. Darbii milkaa'ii waan kamittuu milkooftu ta'ii waaqayyo si'aa milkeessu jabaadhu siin jedha. Jabduutiyyaa jabaadhutii hojjedhu kanumaan caala itti fufii siin jechuu barbaada. Itti fufii jabaadhu. Obboloonnis gargaaraa bukkee dhaabadhaa. Kanaan hin geenye waan ta'eef ganaadha calqabarra jirti obboleettiin tuni. Bukkee dhaabadhaatu gargaaraa. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Jabaadhaa siin jedha. Siniin jedha hunduma keessaniyyuu harka wal qabanneetu wal guddifna. Jabaadhaa siniin jedha hunda keessaniyyuu baay'ee tokko siin jaaladha. I love you Oromoo hunduma keessaniyyuu obboloota koo baay'ee siin jaaladha. Guddaa galatoomaa siin jedha. Sin eebbisaan jira akka jaarsatti jiru. Eebba kana fudhadhaa. Eebba sin eebbisu kana hin tuffatinaa. Kishoo malee fudhadhaa eebba jechaadha. Jaarsa akka maanguddootti sin eebbisa. Eebbi koo sinitti haa qabatu lafa kamittuu milkaa hojjedhaa milkaa.
YouTube irrattis milkaa lafa jirtanitti waan hojjettan kamitti milkaan sinin jedha. Ati immoo dhiyootii teenya qaalii teenya bareedduu keenya nuuf jabaadhu sin jedheen jira. Kanumaaf jechan mana dhiyootiin dhufee jabaadha sinin jedha. Iddoo tokko sin jaaladha, iddoo guddaa siniif qaba. Galatoomaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota hiwati akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo bakka jirtanitti haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani maqaan koo Maartiin jedhama, Maartii Chuuf jedhama. Hundumti keessanuu nagaa keessanii fayyaa keessanii maatiin hiwati hundumti keessanuu nagaan Waaqayyoo iddoo jirtanitti haala jirtanitti isinii haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo maatii Waaqayyoo maatii kiristaanaa hundumti keessanuu baga gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin isiniin gahee baga geessan hundumti keessanuu isiniin jedha. Ayyaanni kun ayyaana gaarii, ayyaana gammachuu, kan badhaadhinaa, kan tokkummaa, kan waan itti dadhabne firii isaa argannu nuuf haa taasisu. Dhiifama badii balleessaa keenya kan itti dhiifama gaafannee hiriyoota keenya kan walitti mufannee fi kan walitti aarreenii kan dhiifama waliif goonu kan jaalala waliif baay'isnu nuuf haa ta'u isiniin jedha. Akkasuma hunda keessaniif hordoftoota kiristaanaaf ayyaana gaarii isiniif hawwa. Akkasuma obboleettii koo jaalatamtuu kabajamtuu hiwotii baga gammaddee congratulations jedhe. Ati YouTuber channel kee kanaan moonitaatee ulaagaalee isaa guuttee channel kana moonitaasisuu kee guddaa itti gammadeen jira, siif gammadeen jira. Gammachuun koo gammachuu keetii, gammachuun kee immoo gammachuu kooti. Hundumti keessanuu ijoollee maatii Oromoo hundumti keessanuu baga obboleettii teenya jaalatamtuu kabajamtuu hiwooti gammachiistanii baga sadarkaa kanaan geessanii bu'aa dadhabbii ishii akka isheen argitu baga taasistanii galatooma isiniin jechuu jaaladha. Kan biyya keessas kan biyya alaas jirtan hundumti keessanuu ulfaadha isiniin jenna. Ammallee hiwooti moonii ta'uu yookaan immoo monetaayizii taateef qofa miti, waan baay'eetu nama eegaa, waan baay'eetu ishii eegaa. Ulaagaalee hedduutu jira. Kan duraa caalaa waan guddaatu ishii eegaa. Innis immoo nuti harka wal qabannee wantoota yookaan immoo chaanaala ishee irratti dhufu hundaayyuu daawwachuudhaaf, laayikii gochuudhaaf, sheer gochuudhaaf, kan maatiin taane immoo maatii ta'uudhaaf ishii akka jajjabeessuun asumaan dhaamsa isiniif ergadha. Hundumti keessanuu obboleettii keenya jabeessaa akka asiin sadarkaa kanaan geessan immoo sadarkaa itti aanuttiin illee akka geessanii isiniin jedha. Waaqayyoo isin haa gargaaru. Kan dakaayis ol dhufaa jirtan hanriifu jalqabaattan illee Waaqayyoo isin haa gargaaru isiniin jechuu jaaladha. Hundumti keessanuu innaa jabaadha.